Shama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenyaati. Xiyyeeffannaatii qophiin xiyyeeffannaa torbanitti sa'aatii kanarraa eegalee guyyaa tokko yeroo maraa kan isin bira ga'udha. Qophii kanaan dhimmoota adda addaa irratti keessummoota affeeruudhaan kan isin biraan ga'aa turre ta'uun ni yaadatama. Har'as keessummaa tokko ni qaba. Keessummaan koo gameessa siyaasaa Oromoo Dr. Bayaan Asoobaati. Dr. Bayaan naaf argamuu keessaniif galatoomaan isiniin jedhee jalqabarratti. Anilleen yuhune sifi OMN naafeeru keessaniif hedduu galatoomaan jedha. Dhufaadhaa galatoomaa egaa daawwattoota OMN dhimmi ijoon har'arratti mari'annoo yaa'ii paarlaamaa tibbana jechuunis kamisa darbe taa'ame irratti dubbii ministeerri muummee dubbataa turan irrattidha. Keekii dubbii ministeerri muummee Abiy Ahmed maal ture hiikoonsaa maali waan jedhu qabxiilee garaagaraa kaafnee kan irraa dubbannu ta'a dhimmoota adda addaa kaasaniiti kan isaan jiran ministeerri muummee gaaffilee adda addaas kaa'anii sanaafis deebii kennaati turaniiti jiru. Dr. Bayaan egaa akkuma isinis hordoftan yaa'ii paarlaamaa miilanaa irratti ministeerri muummee Abiy Ahmed dhimmoota adda addaa kaasuudhaan ibsas hawwii qabanis deebiidha waan jedhanis kennaati turaniiti jiranii. Dhimmoonni qabsoo Oromootiin wal qabatan illee ni jiru. Diinagdee biyyattiitiin wantoonni wal qabatan, dippiloomaasiidhaan wantoonni wal qabatan, riiformiiwwan hojiirra oolchine jechuudhaanis wantooti isaanii kaasan ni jira. Sana tokko lamaan itti deemneedhuma kan kaafnu ta'a gaaffiif deebii keenya har'aa keessatti. Garuu mee jalqabaa akkuma waliigalaatti yaa'ii paarlaamaa miilanaa akkamiin ilaaltanii waan jedhurraa haa kaanu garumaa sanatti isin ceesisa. Yuhune yaa'ii paarlaamaa muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed irratti dhiyaatee dubbate sani dura yeroonuma akkaatuma namichi kun namootatti itti haasa'u warra paarlaamaa keessatti itti haasa'u sanis ol qabatee biyyatti itti haasa'u yeroon argee baay'een gadde namoota haasaa san ta'anii dhaggeeffataniif. Faranjiin torturous jechuun waan baay'ee nama laalessu. Abbaa irrummaa daangaa hin qabne namichi akka namaafis kabajaa hin qabne uf duwwaa akka beekaatti kan ilaalu ammoo kan beekaan ta'in haala akkasiiti. Ummata agartee achi keessa warri paarlaamaa san keessa taa'u kaayyoof akkan isaan hin teenye nan beeka. Garuu nama captive audience jettiin faranjiin warra booji'amee mana tokko keessa taa'ee akka haasaa laalessaa painful torturous ta'e san dhaggeeffatu dirqamee tillaala. Kun baay'ee na gaddisiise jechuudha. Qabiyyee haasaa isaa tariitti dhufnaa haasaa san akkatti ilaale. Guyyuma guyyaan Abiy Ahmed akeekni isaa maal akka ta'e abbaan irrummaa isaa maal akka fakkaatu guyyuma guyyaan caalaa nama hubachuu barbaadeef ibsaa akka jirutti arge. Gabaabaatti it was very painful. Dhaggeeffachuufu warra achi jiru dhiisi nu warra as fagoo jiru ka harka Abiy Ahmed nun dhaqqabne ka akka fedhetti nu akka meeshaa paarlaamaa silaatu amma hidhaa seenta jeesatti fuudhee nu hin dandeenye. Kan taaneewu dhaggeeffachuun sunu it is very painful. Baay'ee nama laalessa. It is torturous. Akka nama hidhanii nama tumanii gartee laalaadhaaf jecha rakkansan akkasnatti fakkaata walii galatti obboleessa koo. That was what I felt. Yeroo haasaa san dhaga'u wanti natti dhaga'ame waan akkasiiti yuunee koo. Tole Dr. Galatoomaa egaa qabxiilee isaan kaasan keessaa isaan ijoodha jennee marii keenyaadhaatiif filanne keessaa ቪዲዮ tokko dhageenyee walitti deebina gaaffiitti aanuun አንዳንድ ጊዜ ማይቻል ቢሆንም ይሄ 67 ዓመት የኢትዮጵያ ታሪክ በኮምፒውተር ቢሆን ተቆርጦ ቢጠፋ ከውስጥ ብዬ ማስባለሁ
አላስፈላጊ መባላት ብቻ ከሰው ሁሉ ኋላ ያስቀረ ዘመን ነው። ምንም እንትና ከእንትና የሚባል የለውም። ያው ነው ሁሉም። ስንዴ እንድናመርት ኢኮኖሚ እንዲያድግ ድህነት እንዲቀር አላገዘንም። አሁንም አይጠቅመንም። ከየትኛውም ጫፍ ይምጣ አይጠቅመንም። በዚህ ምክንያት ሰላሙ በእጅጉ ያስፈልገናል። በምክንያት የሚያስብ ስሜትን ረገብ ያደረገ የፖለቲካ ሂደት ሐሳብ አልቦ ትግል ምንም ፍሬ የለውም። ተመልከቱ ኦነግን 50 ዓመት በኦነግ ትግል የኦሮሞ ሕዝብ ምን ጥቅም አገኘ? ቁጭ ብሎ መገምገም ያስፈልጋል። ድካም dhageessaniitu Dr. Bayaan dhimmi seenaa waggoota 50 darbanii akkasumas qabsoo adda bilisummaa Oromoo geggeessaa tureen wal qabatee dubbii isaanii dubbatan dhageessaniitu jirtu. Akeekii waan kana nagaatu nu barbaachisaa yaada jedhu irraati kan inni ka'e nagaan barbaachisaa ta'uu eenyuyyuu hinaalu garuu seenaan waggoota 50 darbanii kan biyyattii keessa ture sun akkamiin hubatame? qabsoon adda bilisummaa Oromoo geggeessaa ture bu'aan isaa dadhabbiidhuma qofa ture gaaffii jedhu waan kaase ta'eeti jira wanti kuni osoo danda'amnaan keessaa murree ganne jechuudhaan ibsaniiti jiru. Darbee waggoota 50 darban rakkoo Itoophiyaa hundumaatiif bu'uura akka ta'anitti Itoophiyaa duubatti hafummaatti rakkoo keessa kan seensisan akka ta'anitti wanti isaan ibsaa turan inni jira. waggoota 50 darban maal turanii ministeerri muummee akkitti ibsan kun maal fakkaata waan jedhu jalqaba irratti ilaalle akkamiinis qabsoo adda bilisummaa Oromoo geggeessaa ture kana define godhane waan jedhu itti haace. Ajaa'ib. Fayyaa ta'imee ABO'n waggaa 50tti waan faayidaa tokko fidan qabu dadhabbumaa fi isa jedhe itti aanee haa dubbadhu. Duramee ta duraa jechi kun jechi Abiy Ahmad jedhe kun ABO's laalchisee Itoophiyaas seenaa ganna 50 laalchisee akeekuma hawwii Abiy Ahmad ibsa. Exactly. Namoonni Abiy Ahmad akeeka biraa qabaa jedhan yookaan hubatan Abiy maal akka ta'e ni hubatu. Maal jechuudha? Seenaa ganna 50 kan akka gartee dokumentii kompiitaratti keessaa delete goonee baafnee achitti yoo deebinee jechuudha. Hawwiin garuu maal jechuudha? Ganna 50 duratti deebi'u jechuun I think achirratti xiyyaafachuu barbaada dursee yuuneeko. Ganna 50 dura mootummaan Itoophiyaa mootummaa impaayera Itoophiyaa jedhama. Maquma dhugaa mootummichi ta'een uf ibsa. Ganna 50 dura jechuun warraaqsa akka lakkoofsa faranjitti bara 1974 akka immoo Habashaan lakkooftutti 1966 dura sirna ture jechuudha. Maal jechuun sirni sun karaa siyaasaatiin yoo ilaalle sirna mootummaa mootii mootota Haile Sillaasee monarkii abbaa irree ta'ee ture. Monarkii dharaan nuti warra Solomoon irraa dhufne Yahuda irraa dhufne biyya kana bulchuun saamuun cunqursuun waaqarraa nuu kenname namni nun filu waaqaatti akka Itoophiyaa bulchu nu file jee warra amanu saniin bulaa ture. Mootiin Itoophiyaa sun I think Abiy kana jaalataa heeraa oli. Heer isa gaafatu hin jiru. Yoo saames, yoo ajjeeses, yoo nama buqqises, kan fedhe yoo balleesses heera biratti ittiin gaafatamu. Sirna mootummaa Amaaraati. Maal jedhu jecha gabaabaadhaan Amaaronni nugus አይከሰስ ሰማይ አይታረስ jedhu. Sirna akkasiiti. Mootiin heera duratti gaafatama hin qabu. Akkuma nama mootii gaafanne jechuun akkuma nama waaqa irratti waaqa asii qotiyyoo xamannee qonna jechuutiin danda'amu sirna jedhama. Gama Oromootiin sirni kun sirna Oromoon lafa isaatti dhabee qabeenya isaatti dhabee abbaa biyyummaa itti dhabee cunqurfamaa ture jechuudha. Sirna fiudaalaa
hamaa ture. Itoophiyaa lamaa ture. Dirree baatee Itoophiyaa የገባር ሀገር ወረ ቢተሜ ወረ ጨጴ ኢትዮጵያ የርስት ሀገር ወረ ኦሊ ወረ ሰሜን ከጀዱ ኩን አከስ ዴማ ቱር ቆቴ ቡላን ለፈ ቆቴ ቡሉ ዋን ኦ ሚሹራ ስርና አብይ አህመድ ሀው ከነ ሳጀደ ከነ ሸንተም ዱራ ከነ እቹ ኮቴ ዋን ኦ ሚሹራ ዲበንታ ቶርባታ ሚሸን አባ ለፋቲፍ ገልጭ sirna ciisanyaa jedhamu je sirna gabrummarraa baay'een fagaanne ture abbootiin lafaa akka fedhanitti qotee bulaa kana yeroo fedhan buqqisanii lafarraa ari'u Itoophiyaan sun Itoophiyaa mootummaa kiristiyaanaa kan biyyoota islaamotaatiin marfamtee jirtu jedhameetu nu barsiisan. The Christian island among the Muslim nations yamtee ekamti barreeffamaan seenaas nu barsiisu warri amantii muslimaa qabu ka almost walakkaa ummata isanii ta'u akka lammii jettu laalamu ture islaamota Itoophiyaa keessa jiraatan jedhaman Itoophiyaa minooru islaamochi jechuun isaan Itoophiyaa miti as jiraatu biyya Itoophiyaa keessa jiraatu akkas jedhamaa ture ifatti amantiin ortodoksiidha amantii mootummaati afaan amaaraa afaan Itoophiyaa jechuun gaafa san amaaruma jechuudha nuti oromollee jedhamne hin waamamnu turre Itoophiyaa gan shantumaa ture san keessatti sirna aadaadhaan cunqursaa sirna diinagdeedhaan saamaadhaa sirna heeraan gaafataman qabne absolute monarchy nugusichi waa tokko duras ka ittiin gaafatamne sirna akkasiiti sirna gabrummarra adda ture miti ummata keessattuu ummata Oromooti fi ummata Kibbaa jedhamu kanaaf so politikaa abbaa irrummaa Ekonomiidhaan ka ummanni baay'ee itti saamamu aadaan ammoo aadaan ummata cunqurfamee aadaan Oromoo afaan Oromoo seenaan Oromoo ka itti bade namni Oromoo maqaa Oromoodhaatiin jiraachuu dadhabee warri magaalaa jiraatu ka waa barate hojii argachuudhaaf maqaa kan kee geeddarame yeroo itti jedhamu maqaa Tolosaa Badhaasaa Gammadaa yoo qabaatte maqaa akkamii bakka itti jedhamu tuffiin ummanni Oromoo keessa ture akkanan jedhamu mee dhaggeeffadha maquma keenya kanaahu Oromoo mootummaan Oromoo jedhee kan nu beeke warraaqsa bara 1974 booda ummanni Oromoo akka Oromootti beekamu afaan Oromoo reediyootti yoo dubbatame TV'tti yoo dubbatame TV'n hin jiru reediyoo cabsa yeroo jedhamu san ture afaan Oromoo kamitti reediyootti dubbatama nuti sirna akkasii keessatti guddanne Abiy Ahmad sirna san hin beeku he doesn't know it keessa hin jiraanne nuti keessa jiraanne ni beekna jiraachuu achi keessa jiraachuu nama barbaachisu nama haqa barbaaduuf dubbisee baruu hin danda'a ture Abiy ammoo san baruu hin barbaanne maaliif sirna akkasii hawwa mootii akka mootii Haile Sillaasee ta'uu barbaade mootii abbaa irree ka biyyi hundi kan isaa taate kan heera tokko duratti ittiin gaafatamne akka nama akkasii ta'uu barbaada abbaa irree absolute dictator ta'uu barbaada taajira ammallee nama paarlaamaa san dura taa'ee baankii commercial baankii Itoophiyaa doolaara biliyoona 900 biliyoona 900 arganneef fayyifne horii san akka eessa akkam fide isinitti mun barbaadu isinitti nan gaafatan nama jiru so biyyi kunuu ka warra kitaa'u sanii miti liballoon ummata cunqurfamaa biyyaa dhiisi warri paarlaamaa san keessa teenya je'uyyuu biyyarraa namicha kana isaantu file mirgaratti hin qaban Islaamiyya dimokiraasii taate nama prime minister akkas ta'u paarlaamaan sun gaafas kaasee vote of no confidence buusee aduu danda'a ture akkasii miti so Abiy waan hawwu nutti hime taakka waan barbaadus nutti hime achitti deebisuu barbaada biyya tana
biyya tana biyya amma sambooda dabraa kootta warraaqsi 74 suni sirna moonaarkii diige hariiroo abbootii lafaati fi qotee bulaa jidduu jiru diige lafa ka maqaadhafillee ta'u kan ummataa godhe sirna abbaa irree moonaarkii waaqan nu file jedhu balleesse kun ammoo akkamatti dhufne qabsoo ummata biyyaa guutuudhaan dhufe ka ummanni biyyaa guutuutti walii galeetu warraaqsan fide jijjiirraa kana fide Abiy Ahmed kana delete kana haquu barbaada achitti deemuu barbaada I believe hindeebu garuu hawwinsaa kan biraa 91 booda jijjiiramaa dhufe 91 booda yeroo mootummaan dargii kufee mootummaan TPLF wayyaaneen mootummaa Itoophiyaa dhuunfatte bilisummaan ummataan dhufne garuu jijjiirama guddaa dhufe reformii guddaa dhufe yeroo jalqabaatiif biyyattii tana akka sirna federaalaatti haa bultu yaanni jedhu saboonni qixxummaa qixaa kan jedhu yaanni dhufe heeratti illee barraa'e mirga hiree murteeffannaa jedhameet beekame heeraan afaan oromoodha afaan hujii afaan mana barumsaa afaan mana seeraa afaan reediyoo afaan televiziyoonaa ta'e maqaafillee ta'u so federeeshinii kunis ilaa tarkaanfii waan gara sirrii deemu ture ummanni ofii bulchu ka dhugaatii miti hin taane ka federeeshin dhugaa hin ta'in kanaayyuu tarkaanfii guddoodha Abiyyi kana hunda of duuba deebisuu barbaada federeeshin ofii bulchuu manni jedhamu jiru afaan daa'imman Itoophiyaa ta'aa jiranii jeenu himaa jira daa'imman Itoophiyaa ta'aa jiran jechuun afaan Amaaraa dubbataa guddatu jechuudha Amaarata ajandaan sun gaabatti hune ajandaan 74 dura ture kaganna dhibbaa olitti carraaqamee fashale Itoophiyaa tana biyya saba tokko afaan tokko afaan Amaaraa dubbatu ka seenaa tokko qabdu ka seenaa Amaaraa ka ofii lakkiftee ka Amaaraa fudhattu aadaa ofii gattee ka aadaa Amaaraa aadaa keenya jettu Itoophiyaa akkasii uumuu ture ajandaan Haile Sillaaseedha hin taane maaliif impossible impaarri Itoophiyaa waan ofii alalchee liqimsuun dandeenyetti seene saba Oromoo guddaa kana silaa isaan maqaa isaallee irraanfatanii innis akka of irraanfatee alalchanii liqimsanii kan biraa godhuu barbaadan Oromoon guddaa waan ta'eef ganna 150 ganna 100 keessatti dhabamsituu dhaban jechuudha so Abiyyi amma kana deebisee nu hima waan nuti keessa jiraannee jibbinee fincillee itti qabsoofnee balleessinee silaakitti deebinee jee hawwa namichi kun ani waata kan jaa kanatti obboleessa koo yuune namoonni Abiyyi Ahmed maal akka ta'e hin beeknu jedhan kana booda jechuun danda'an namoonni Abiyyi Ahmed Oromoo bilisoomse je'ee uf sobu saba sobu caalu kana booda jechuun danda'an nam beeka namoonni haqaaf dhaabbatan dhugaaf dhaabbatan akkanan jedhan warra immoo kafalamee fi maal jedhami faarsitee bultoota jedhanii miti waan haaraa dhufe warra faarsee bulu kamindaan kafalamee hojjeturraa dhugaas haqaas eeggan gabaabaatti obboleessa koo haasawaan paarlaamaa ganna 50 dura faadeebinu bakka turetti adeebinu jedhu sun kana fakkaata kana hawwin namicha kana Aye, qabxii itti aanutti haceenu kan qabsoo abaawoti wal qabatan. Abaawoo sun ammoo waan ajaa'ibaa sunis walitti qabeenya. Aye. Okay, abaawoon ganna 50 akkanumatti dadhabe malee waan akkam finne. Waan sadadhabe. Waan inni ganna 6tti godhecha sila waan ganna 6tti reformii godhe nu hime gaari nu himne bar waan didiidu ganna 6tti waan godhe umaan jiru. Inni na waa'ee reformis kan dubbatan jira. Weessa jira ganna 6tti maal godhe huno waraana baasuu nama fixu Hacaaluu faa ajjeesuu battee faa ajjeesuu
Abdul Jab namoota kan lola takka biyyattiin sun lola bal'aa kan keessa seenteen beeku riformin abiy ganna jaatti nu fide kan garuu gara wanni tan deebi'a. Oromoodhaaf ani gawaatti silaa addi bilisummaa Oromoo jiraatuu baate ganna 50 aboon qabsaa'uu baate Oromoon amma agar kun hin jiraatu. Addi bilisummaa Oromoo gabaabaatti obboleessa koo saba Oromoo akka ummataatti badiinsarraa baraara. Akka ummataatti badiinsa jechuun aadaan Oromoo baddee, seenaan Oromoo baddee, abbaa biyyummaa hawwin abbaa biyyummaa Oromoo baddee, Oromoon tuffatamee akka of wallaalu godhamee cunqursaa akkanan jedhamne keessa Oromoo ture ka achi baase adda bilisummaa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo jaarmaya siyaasaa geeddarama guddaa impaayir Itoophiyaa keessa fide jaamee yoo lakkaa'ame ka adda bilisummaa Oromoo ga'u jiru. Abiy kana arguu hin danda'u. Addi bilisummaa Oromoo waan dhaabbateef har'a Oromiyaa kan jedhamu muumame. Addi bilisummaa Oromoo waan dhaabbateef afaan Oromoo badiinsarraa dandamatee har'a afaan mana heeraa, afaan barumsaa, afaan kitaabni hundi katabamu ta'uu kan danda'e addi bilisummaa Oromoo waan dhaabbateef. Addi bilisummaa Oromoo waan dhaabbateef dammaqiinsi sabaa national consciousness Oromoodhaa amma agarru kun jiraata. Abiy Ahmediif milkaa'ina jechuun hanguma siyaasaa qabatutti fakkaata. No, qofaa miti. Akeeka adda bilisummaa Oromoo caalaa ka impaayera Itoophiyaa jeeqee hin jiru. Ka Oromoo qofaa miti ka saboota cunqurfamoo kaanillee fakkii ta'e sochii adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo jechuun akeeka qabsoo bilisummaa Oromooti. Jaarmayaa oli, instituushinii jaarmayaatii oli. Qabsoon waggaa 50 jireenya adda bilisummaa Oromoodha. Sirna reefu dubbanne sirna fiudaalaa dachii tana labsii dachiidhaa san dachee labsee land proclamation akka dachiin kun ka ummataan qotee bulaa ta'u kan qooda guddaa taphatan qabsaa'ota Oromoo adda bilisummaa Oromoo keessa jiran adda bilisummaa Oromoo ijaaran. Gaazexaan afaan Oromoo akka barraa'u warri godhe warra adda bilisummaa Oromoo kan saantu jalqabe. Nu ABO'dha warri qubeedhaan hojjechuu jalqabne bara 67 keessa afaan Oromoo qubee amma biyyattiin hojjetu kanaan hojjechuu kan jalqabe jaaramanii jira ABO'dha. Afaan Oromoo qubeen barreessu booda sabaa afaan sabaa kanaan immoo hojjeta. Oromoon akka ofitti amanu, akka of kabaju, mirga ofiitiif akka dhaabbatu kan godhe qabsoo adda bilisummaa Oromooti. Yoogaa jijjiirama ummata keessatti fiduutu waan jaarman tokko ittiin mizaanamu ta'a. Measurement jaarmani tokko hammam jijjiirraa fide jedhanii ka ittiin mizaanan waan akkanaa kana transformaatiif jijjiirraa guddaa biyyattii keessatti ummata Oromoo keessatti fiduudhaan maal gumaacheen kan ABO'tu godhe Abiy Ahmedii miti. Abiy Ahmed faallaa kanaa deemaa jira. Wal sochiin qeerroo tokkummaa Oromoo dhugoomse. Mootummaa wayyaanee rooraasee kuffise. OPDO Abiy Ahmed faadhaa miti. Akeeka bilisummaa qabsoo Oromooti. Ammallee injinni qabsoo Oromoo fuuldura deemsisu akeeka bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'e kana. Abadan Abiy afaan dachaasuun barbaadan. Amma Abiy maal nuun jedha yoo wanni ABO'n hamma ammaa godhe akkasaatti gatii hin qabne ta'e kana irraanfadhaati gara imperial Itoophiyaa deebi'aa afaan keessanis dhiisaa
Itoophiyaawinnet jansan gartee Amaarummaa, afaan Amaaraa, seenaa Amaaraa, laalcha Amaaraa fudhaati biyya takka haa jaarru. Akeeka fashale dammoo Abiyyi Ahmad deebisuu hin dandeenye. Sanitti saba keenya afeeraa jira. Angabaabaatti yuune akeekni adda bilisummaa Oromoo 76 akka sagantaa siyaasaatti lafa kaayame. San duras qabsoon bilisummaa Oromoo ka qeerroo ganamaa, kan sochii baalee, kan maccaa tuulamaa, kun hundi walitti dhufeeti gara adda bilisummaa Oromoo nu geesse. Jaarutti geesse. Akeekni kun abadan hamma ummanni Oromoo bilisoomee sagalee isaatiin mirga hiree murteeffannaa isaa dhugoomsutti waan guutamuu miti. Uf duba deebuu waan danda'ullee miti. Akka reefu jeetti Abiyyis amma hoggaa kana waan akkanaa kan haasa'u waan alalchee liqimsuun dandeenyetti seene. An dhumaratti kan hin jiru Abiyyi hawwiin keessatti milkaa'u ummanni Oromoo ni moohaa. Akeekni adda bilisummaa Oromoo akka ati jalliftu kanatti miti guddaadha, sirra guddaadha. Abiyyi tokko dhiisi impaayera Itoophiyaa irraa guddaadha. Kan impaayera Itoophiyaatu jeeqaa jiru naashinaalizimii sabboonummaa Oromooti. Sabboonummaan Oromoo ammoo impaayera Itoophiyaati oli. Impaayerummaa Itoophiyaa illee indiigaa warra akka abbaa irrummaa akka Abiyyi hawwan kanas hawwii isaanii hamilee isaanii hin cabsa. Seenaan kan akka ragaa ta'u shakkiin qabu obboleessa koo. Ayyaa guddaa galatoomaa Dr. Bayaan egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbii tibbana Ministeerri Muummee Abiy Ahmed paarlaamaa biyyattii irratti taasisan akeeki isaa maali waan jedhu irratti Dr. Bayaan Sobaa wajjiniin marii kan gochaati jirru. Dr. Bayaan waan riiformiidhaan wal qabatu wanni isin kaastan ni jira. Abiy Ahmed riiformii maalii fi bulchiinsi isaa waan jedhu. Mee dhimma kanaan wal qabatee wanni isaanii dubbatan dhageenye gaaffiittaan walitti deebina. በዚህ ዓመት ጀምሮ ለኢትዮጵያ እንደ ሀገር ሀገራዊ ማንሰራራት የምንጀምርበት ዓመት ነው። ሪፎርሞቻችንን ጨርሰን ሀገራዊ ማንሰራራት የምንጀምርበትና በታሪካችን አይተን ማናቃቸውን ውጤቶች እያየን ለትውልድ የማጽናት ስራ የምናሸጋግርበት ዘመን መጀመሪያ ነው። በሪፎርም ዓመታት የማፍታታት ህግ አስከባሪ ተቋማት የፖለቲካ ስርዓታችን የኢኮኖሚ ስርዓታችን የፌደራል ስርዓቱ ትክክለኛ የፌደራል ስርዓት ሆኖ ክልሎች ኢምፓወርድ ሆነው ስራቸውን እንዲሰሩ የማድረግ ሴክተራል ሪፎርም የማካሄድ የማፍታታት ስራ ስንሰራ ቆይተናል 6 ዓመት። በመጨረሻ ይዞን የቆየው የኢኮኖሚ ሪፎርም በሚመለከትም በቅርቡ በተሟላ ሁኔታ መጀመራችን ይታወቃል። ከዚህ ዓመት ጀምሮ የማንሰራራት ዓመት ይሆንልናል። በዚህ ማንሰራራት ዓመት ውስጥ በርካታ ውጤቶች ይጠበቃሉ። ከዚያ የሚቀጥለው ስቴጅ የማጽናት ይሆናል። ያንን ትውልድ የሚያስቀጥለው ይሆናል። Egaa Dr. Bayaan dubbii Ministeera Muummee Abiy Ahmed irraa akka dhageenyetti waggoota 6 darbaniif bulchiinsi isaanii riiformiiwwan garaagaraa hojiirra oolchaa tureeti jira. Riiformiiwwan kanneen kara milkaa'aa ta'een raawwanneeti jirra. Boqonnaan itti aanu Itoophiyaadhaaf boqonnaa biraa bara revival yookaan bara dandamannaa riiformiiwwan biyyattiin geggeessaa turte hundumtiyyuu kara milkii ta'aniin gara goolabbiitti finneeti boqonnaa itti ceenee jirra waan jedhu kaasaniiti jiru. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed fa'aa jechuunis garee nama aangoorra jiru kun yeroo gara aangootti dhufutti riiformiiwwan biyyattii keessatti jijjiirama olaanaa argamsiisuudhaaf danda'an gama hundumaatiin akka fudhatu eegamaati kan ture. Mootummaa riiformii illee jedhamaatis tureeti jira. Mee riiformiiwwan bulchiinsa Abiy Ahmed hojiirra oolche amma milkaa'aniiru sadarkaa isaan jedhan kanatti milkaa'inni kan irraa mul'atu ture hoo waan jedhutti haa ceenu kanarratti yaadni keessan maali? Well, yeroo bara 2018 guddisee dhiiga ilmaan Oromootiin IPRDF keessatti olaantummaan TPLF cabee
OPDO'n Prime Ministerii filattee aangoo qabattu. Riformiin hawwamaa ture kan uummanni gaafataa turan guddaan abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessu namni saniif qabsaa'ee saniif du'e afaan Oromoo ummata guddaa kanaa saba guddaa kanaa afaan biyya Itoophiyaa jedhamtu haa ta'u kan jiru ture. Federeeshiniin dharaa TPLF lafa keessa haa dhugoomu. Federeeshin haqaa, federeeshin dimokiraatawaa haa ta'u ofiin of bulchuun saboota Oromoo fi uummata birallee haa dhugoomu. Federeeshin haa dhugaa ta'u kan jiru ture. Demokiraasiin haa lalisu. Seeraan bulmaan haa dhugoomu kan jiru ture gabaabaatti. Ganna jahan kana keessa immoo akeekonni uummanni qabsaa'eef sun jijjiiramni jedhamu dhufeef sun tokkolleen hojiirra oolle tokkolleen. Amma Abiy Ahmed federeeshinummaan saraaraat jedhe. Federeeshinii bade deebisanii bakka ganna jahan kana keessatti federaalizimiin ni badeewu hin jiru. Maqaafillee ta'u yeroo TPLF yaada federeeshin kana hojiirra oolchitu maqaafil paartiilee kittileeyyoo isaanii ergamtuu isaanii Oromoodhaaf ijaaranii OPDO ka jedhamu ture. Kittileeyyoo isaanii ka watee bara APDM maal jedhamu ture. Paartii saboo xiqqoo hundaa ture. Maqaaf akka sila fakkeenyatti sun maali? Uummanni Oromoo kun paartii ofii qaba. Paartii ofiitiin bulchaa mootummaa isaanillee isaantu filataa waan akkasii jootu. San dhugoomsuun namarra ture. Amma kan ta'u Abiy federaalizim balleessuu barbaada. Federalizimii fi hagaraዊ ማንሰራራት ኢምፓየር deebisuu sun wajjin deemu. Waan reefu jedhee wajjin hedduu wal faalles wanni ni jedhu kun. Kan biraa Abiy Ahmed sirna abbaa irree ufiifu shoror keessaa ta'esan ufiifu ragaa beesan fooyyessa jedhee waadaa nu gale. San caalaa sirna TPLF caalaa shoror keessaa ta'e. Abbaa irrummaa garee qofaati miti abbaa irrummaa nam tokko akka malee dagaagse. Reform jechuun akka hubannaa namaatti sirna gadhirraa gara wayyaa'etti fooyyessu jechuudha. Sirna san amma caalaa demokraatawaa gochuu, caalaa ka heeraan bulu gochuu, mirgi ummataa kan caalaa kabajamu jechuu, iggitiin nagayaan jireenya ummataa akka caalaa kabajamu gochuu jechuudha. Heeraan bulmaata jabeessu jechuudha. Nagaya ummataa eeguu jechuudha. Jireenya ummataa fooyyessu jechuudha. Ganna jahan kana keessatti maaltu ta'e? Abiy duraan nuti nama tokko qorannee yakka hojjetu isaa odoon hubatin niin wada jedhee kan waadaa galee nam meeqa hidhaa jira. Nam meeqaatu odoo mana heerattuun dhiyaatin ajjeefamee maaltu ajjeesee akkamitti malee kan qoratamee hin baramin meeqaa jira. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo meeqaatu hidhaa jira. Kana reformii jechuun hooggantoota ABO manni heeraa irra deddeebi'ee yakka hojjetan hin qaban jedhee mana hidhaa kaayatan. Shimallis Abdiisaa Dr. Hussein Kadir bakka hidhu yoo dhabdan fida mana koo jalatti hidhaa sirna jaantu dhufe beektaa. Namni haa ba'u namni kun waan balleesse qabu jennaan maaliif baay'ee jedhanii bakka itti hiita yoo dhabdan naa fida beezmentii mana koo jalatti hidhaa. Sirna akkanaatu dhufe. Kana sirna gaafii biraatiin kanaa ka ummanni hawwe. Kanaa ka ummanni qabsaa'eef. Filmaata goona jedhee Abiy Oromiyaa keessatti dorgommii tokko malee kophaa paartiin isaa kophaa ofiin dorgomee
filame jedhee nutti dhaaddatan filame hiikaa jecha filmaata jedhuuyuu kan faallesse Abiyyi. Filmaanni jiraachuudhaaf wanni keessaa filatan jiraachuu qaba. Dorgommiin jiraachuu qaba. Jaarmoonni siyaasaa baay'een achi keessatti sagantaa isaanii dhiyeessanii dorgomanii uummanni ka fedhe akka filatu carraa kennuu jechuudha. Kun ta'ee jira? No. Hin taanes amma hanga Abiyyi jirutti hin ta'u. Abiyyi ufumaa dorgomee na filame jee immoo deebi'ee nutti hima. Uummanni na filee, uummanni Oromoo na filee jee nutti hima. Amma kun olaal caasaa filmaata isaanii mirkaneessu gubbarra Oromiyaa keessatti hanga gandatti diriirsanii jiru. Kan filmaata goone jee fakkeessu sagalee lakkaa'u odoo competition wal dorgommiin tokko hin jiraatin. Jaarmota siyaasaa sagalee uummata Oromoodhaa ta'an kan dantaa uummata Oromootti dhaabbatan hunda dorgommii siyaasaa keessaa baasa. Hin jiru. ABO'n hin jiru. KFO'n hin jiru. Dorgomuu hin danda'u. Kanaaree riformiin yoo gartee gara sirna abbaa irree cimsutti deemna jee sirriidha. Biyyattiin immoo fooyyessine yoo jee zero doogora soba dhara. Waan reefu jee walitti qabnee haalaallu. Ganna 50 kana keessa haqee silaa baasee jee bariin ganna 50 akeekni sana ganna 50 kana ka riformiin ta'e yuune obboleeyyan koo riformiin monarkii balleessuun sun warraaqa ture. Sirna fiudaalaa balleessuun warraaqa ture. Ammoo federeeshinii kana jaarra jedhanii warri 91 booda federeeshin Itoophiyaan tun federaal ta'uu qabdi gaafii sabaatu jira gaafiin sabaa siyaasaan hiikamuu qabdi jedhanii federeeshin san kaa'u riformii ture. Mee Abiyyi riformii gurguddaa akkanaa tokko nu himu zero hin jiru. Wanni inni fide immoo jeequmsa ammallee jeequmsa ammallee lola ammallee waraana ammallee ummata fixuu cunqursu. Karaa diinagdeetinis maaltu dhufe? Jireenya ummataa fooyyee haasa isaan haasa'anii miti. Jireenyi ummataa biyya Ameerikaan jedhu kanatti yeroo hunda gaafa filmaanni ta'u bulchiinsa incumbent angorra ture yeroo itti gamaaggaman gaafa abalu si bulche jireenyi kee fooyya'ee gaafii ummata gaafatan. Jireenyi kee jechuun caalaa nyaattaa, maallaqa caalaa qabdaa, nageenyi kee caalaa si kabajamee jira. Yoo dur mana hin qabne mana qabdaa, maallaqni kiisha kee jiru si wayyaa'ee jira. So, reform wayyaa'ee jechuun kan amma uummanni biyya sanii of gaafatu qabu. 2018 erga Abiyyi Ahmad angorra dhufe sitti fooyya'ee jira ummataaf fooyya'iinsi dhufee jira moo ni hammaata. Laal hune mootummoonni Itoophiyaa dargirraa jalqabee Mallas Zeenaawii faatti dabalee amma Abiyyitti dabalee hundi ka isaan durarra fooyya'aa tahanii argamu. Sila ka booda dhufe bulchiinsi booda dhufe isa dabrarra gaarii ta'uu qaba, jaalatamaa ta'uu qaba, waan gaarii kan hojjete ta'uu qaba, uummanni itti gammaduu qaba ture miti. Kan booda dhufe hundi karaa hundaan gadhee waan ta'eef uummanni gadhee duraan jibbe ka darbe san akka deebi'ee yaadu nostaaljiyaan akkasa qabu. Taajira Itoophiyaa keessatti. Nama qara tokkootu Mallas Zeenaawiidhaan yeroo gorsu gaa'in angorra jiru. Mangistuu Hayilamaariyaam uummanni akka hin yaadne akka hin goone. Yoo ati Mangistuu Hayilamaariyaam caalaa biyya kanaaf waan gaarii godhuu hanqatte. Uummanni Mangistuu san gaabbaa isa barbaadaa beekii jee gorsanii yaadan. Sunis dhugaa ta'e. Abiyyi Ahmad fa, and I have to say that. Gaafa Abiyyi Ahmad fan angorra dhufan akkatti Oromoon gammade addunyaa hundaa gammade miti. Ani waan isaaniin jedhen arra dhagaaba namootaa jira.
Gaafa san obbo Lammaan ni jira ragaa bahaa yeroo ODF bakka buunee dhaan isaan dubbifne Mee 2008 waajjira muummicha ministeeraa keessatti waanan ji'een dubbachuu barbaada. Maaliif gaafi kana hojii deema? Maalan jedhee yeroo jalqabaatiif Oromoonni mootummaa Itoophiyaa irratti aangoo qabatanii mootummaa Itoophiyaaf amma itti gaafatamoon isin Oromoota. Mootummaan Itoophiyaa empire Itoophiyaa kuni Oromoo harka seenee hanga ammatti borri mootummaa Itoophiyaa harkaa qabate biyya Itoophiyaa keessatti haqa fiduu hin dandeenye, nagaa fiduu hin dandeenye, guddina fiduu hin dandeenye. Isin ammoo ka isin dura darban taranirraa, wayyaanirraa, dargirraa, Haayilesillaaseerraa adda waan addaa yoo gootan Oromoon biyya kana jijjiiruu hin danda'an jedhan. Wanni addaa yaadan kenneef wanni addaa isaan gochuu qaban jedhan yaada kenne. Do justice to all. Nama hundaafu haqa waan isaan malu godha. Oromoonis waan isaan malu haa argatu. Amaarinis Tigris hundinuu biyya Oromoonis waan isaan hin malle barbaaduu irra jiru. Yoo Oromoonis waan isaan malu argate, Amaaris waan isaan malu argate, hundi waan isaan malu argate biyya kana keessatti nageenyi ni dhufaa. Haqnis ni dhufaa. Guddinis ni dhufaa. Zeen Itoophiyaan tun ni geeddaramtee jedhin gabaabaatti yaada kenneef. Probably nama hedduutu yaada akkanaa kennaaf. Do justice for all. Amaga menamni haa gaafatu Abiy Ahmed faan eega aangorra dhufe. By the way, Lammaan ganna tokko lama turre miti isa bira. Lammaanu kabiraa dhiisi. Oromoo bal'aa fi miti Lammaa wajjin jijjiirraa kana fiduu keessa qooda fudhatee iyyuu seenaa isaa namoonni beeku waan isarra gahe. So dhugum amma ga'an mizaanni kiyya ulaagaan kiyya kana ulaagaan ittiin laalu nama hundaaf haqa buusanii jiranii Abiy Ahmed faan ganna jaha keessatti hunduu waan isaan malu argatee jira. Siyaasaan, dinagdeen, nageenyaan karaa hundaan. Ganna jaha keessatti nageenyi bu'ee jira. Ganna jaha keessatti guddinni dhufee jira. Ganna jaha keessatti mirgi namoomaa kabajamee jira. An kana hundaaf 0 kennaaf. Waan inni haasee kana Renaissance, waan uummallee isaan faa Renaissance jedhanii sanbadhinni maansararaat jedhanii beektaa Renaissance. Wanni Renaissance godhanuu hin jiru. Ganna jaha keessatti federeeshinii badee, ganna jaha keessatti mirga namaatu akka malee dhiitamee badee, ganna jaha keessatti nageenyaa dhabamee, ganna jaha keessatti namni jiraachuu dadhabee, hiyyummaa guddatee, kaleessa wanni tokko dhaggeeffachaa ture Finfinneetti Anwar Moskitti masgiida Anwar keessatti namoonni waan jedhan. I don't know dhageessan beeku dhaadannoon jedhan dhugaa hima waan jiru abbaan fedhaa jiru. Afaan Amaaraatiin maal jedha የኛ ዝምታ ጥግ ደረሰ የነሱ ጥጋብ ሞልቶ ፈሰሰ jedhan. Nuti warra ijotu nuti callisuun keenya daangaa darbee callifne warri nu bitaa jiru moo quufni isaanii waan quufee irraa dhangala'aa jira. So yoo ka darbeef jiraate ganna jahan keessatti ka jireenyis sadoonis mirginis jiru iggitiin jireenyaa guutameef jiraate ergamtoota Abiy Ahmed qofa. Isaanillee gaafa barbaade at his mercy. Akkas haala akkasii jira obboleessa koo. Kanaafi wanni amma politikaadhaan federeeshinaa ikoonomiidhaan riifoormii goonee jedhan kun it doesn't hold water. Dhugatti waan mul'ataatii miti.
jechuun barbaada yuuniiko. Tole galatoomaa egaa dhimmi tokko kan irratti akka dubbannu barbaadee ture diinagdeedha waan diinagdee deebiidhuma keessan keessatti kaaftaniitii jirtu. Itti dabaluun barbaadee obboleessa koo sanitti duune yaa diinagdee. Ayyee meetti dabalaa ayyee gabaabsaati. Saniin finna nan gabaabsa. Annama diinagdee amnaat ani economist annama diinagdee baratee miti. Ani political science fi diplomacy fi seeran baradhe ogummaan kiyya sani. Garuu diinagdee koorsii basic ta'e nan beeka. Amma gaa diinagdeen ka ittiin mizaanamu safaramu jireenya ummataati. Yeah. So amma dhiyeenya kana United Nation UNDP kan jedhamu gabaasaa tokko baasee ture. Gabaasaa tokko ka development index multinational poverty index kan jedhu tokko baasee ture. Multidimensional arguun ooltan. Gabaasaan kuni biyyi takka amma gaa poverty hiyyummaa jechuun maal jechuudha dura gabaasaa kana keessatti hiyyummaa jechuun namni maallaqa dhabuu jechuun maallaqa waan ittiin nyaatu bitatuun maallaqa mana keessa buluun tolfatuun uffata uffatuun dhabuu jechuudha. Basic needs waan hundee kan hin qabne jechuudha. Nyaata mana uffata uffatu shelter. Tisa kun waan hundee namiti namni tokko mana keessa galu qabaatuun uffatu at least haga ta'e geeddaratee qabaachuun akkasii qabaachuun waan hundeeti. Kana bilallee darbee fayyaan isaa eeggamuun hoggaa fayyaa dhaban haakimaa dhaquu danda'uun daa'imman isaa mana barumsaa geessee barsiisuu danda'uun kanaan laalan yoo kanan qabaanne maallaqa isaa uffata isaa bituudhaaf mana haakimaa isa geessuudhaaf nyaata isaaf hin geenye yoo hoggaa dhabe mana haakimaa kattiin dhaqu hin qabaanne yoo daa'imman qabu barsiifachuu hin dandeenye hiyyeessaa jedhama. Ulaagaa kanaan Itoophiyaan dhuma jirti. Biyyoota wal madaan Itoophiyaan nama miliyoona 120 qabdii jedha gabaasaan kun. Nama miliyoona 120 kana keessa miliyoonni 86 dhibbantaan 72 ulaagaa keenya kanaan hiyyeessaa jedhan. Puur hiyyummaa keessa jira miliyoonni 86 ummata Itoophiyaa ka waan ittiin nyaatu waan ittiin uffatu waan ittiin wal'aanamu waan ittiin daa'imman barsiisu hin qabneedha. Dhibbantaan 72 kun biyyoota addunyaa kana hunda keessaa gadi. Biyyoota lafa kaantu fakkeenyaaf Koongoo Dimokiraatikii Koongoo miliyoona 110 qabdi. Namoota miliyoona 66tu dhibbantaa 60tu miskiina jedhama. Pakistaan miliyoona 252 qabdi. Hiyyummaa keessa kan jiru dhibbantaa 37 qofa. Naajeeriyaa biyya Afrikaadha miliyoona 230 qabdi. Miliyoona 74 hiyyuma keessa jira. Dhibbantaa 32 qofaatu hiyyummaa keessa jira jira. Indiyaan gara ummata biliyoona 1 fi miliyoona 445 qabdi. Kana keessa nama miliyoona 234 dhibbantaa 16 qofaatu hiyyummaa keessa jira jira. Kanaga amma kun Itoophiyaan eessa hiyyummaatti addunyaa keessaa tokkoffaadha jechuudha. Abiyyi silaa arra kan himuu irra ture gaafa inni aangoo qabu hiyyummaan namoo jireenya uummataa geeddarochuun kana jireenya warra PP warra aangoorra jiru ka sadarkaa akka Awurooppaa jiraatu sanii miti miizaanni biyyi hiyyummaa keessaa ba'uudha. Uummanni bal'aan waan hundeedhaa kana qabaayee kan jiru hin jiru. Hunda caalaa biyyi lolaarra jirtu Abiyyi isaa jee kana bajeta waan biraatiif qabnu hunda
gara lolaa deefnee lollaa jedhe. Biyyi lola hojii duraa godhatte first task godhatte mootummaan Itoophiyaa lola hojii godhate mootummaan Abiy Ahmed. Oromoo wajji wal lolaa jira, Tigree wajji wal loluun isaan dhaabbanne, Amaaraa wajji lola keessa jira. Qabeenyi biyyaa guddaan waraanatti bahaa jira. Qabeenyi biyyaa maallaqni biyyi qabdu jireenya uummataa geeddaruuf hin oolle kun hiyyummaa guddisaa deemaa jira. So picturein jiru kana fakkaata, suuraan jiru kana fakkaata. Guddinni Abiyyi haasa'u sun akkuma haasaa isaa kabiraatti dharaa jechuun barbaada. Masarraa 8 guddataa jirta jedhe sun. 8 guddannee 8.4 guddisuuf jirra barana immoo waan jedhudha. Akka waliigalaatti GDP oomishtummaan galiin waan hundi guddataa jiraachuudha kan isaan ibsanii jiranii. Namichi kuni dhugaa waan jedhan I don't think waan hubatnatti hin fakkaatu. Nama deddeebi'ee si sobu dhugallee yoo dubbate amanuu hin dandeessu. Ana Abiy Ahmed waan jee amanuu hin danda'u obboleessa koo. Deddeebi'ee waan sobuuf. Haya qabxii dippiloomaasiidhaan wal qabatee dubbatanii tokko dhageenye sanaan goolamna marii keenya kan har'aa keessumaa dhimmoota haalota biyya alaa biyyoota ollaa wajjiniin jiran wal qabatee faa darbee biyyattiin wal waraansa keessa seenuu dandeessi biyyoota biroo wajjiniin jedhamuudhaan yaaddoo jiru fa'i wal qabatee yoonni dubbatanii jira. Sana dhageenye sanarratti yaada keessan immoo dhageenye ittiin cufna. ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። በዚህ ጉዳይ አመሰግናለሁ። በዚህ ጉዳይ ሻይ ምናደርግ ምንደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስተዋል። በጦርነት አንፈልግም፣ በኃይል አንፈልግም። በቂ ሪሶርስ ነው። በማንኛውም ህግ በማንኛውም ያገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል። ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ። 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ። አንዳንድ የተገዙ ኢትዮጵያውያን ባይገባቸው ወይኛ ወይ ልጆቻችን ያሳኩታል። ጥርጣሬ የለውም። ይሄ እውነት ስለሆነና ራሽ ሎጂካል ነገር ስለሆነ ይሄን አስታኮ ግን ነገ ውጊያ ይነሳል በሚያስቡ ሰዎች አንዋጋም ከማንም ጋር መዋጋት ፍላጎት የለም። ሁለተኛ ጉዳይ ኢትዮጵያን ሊወሩ ይችላሉ ሀገራት የሚል ስጋት ያለባቸው ሰዎች አልፎ አልፎ ስለሚነሱ ኢትዮጵያን ማንም ሰው ዛሬ በኃይል መውረር አይችልም። ማንም ለመመከት የሚያስችል በቂ አቅም አለን። በቂ ስንገዛ ስንሸምት የነበርንባቸውን በውጊያ ክፍተት የገጠሙን ነገሮች ማምረት ጀምረናል። እናመርታለን። ሰው አለን። ጀግኖች ነን። ሰው አንነካም። ከነኩን ግን ለማንም አንመለስም። ስጋት የለብንም። ተለጋ ዶክተር አኩማ ደጌሰኒ ኬሱማ ፈዲውላ ገላና ሞቱማን ሳኒ የሮማ ቀበቴ ከኤት ጅሮ ከሱመስ ሰናን ወል ቀበቴ አሞ ያዶ ኡሜ ጅሩረት ወንሳኔ ዱበተን ጅራ ኢትዮጵያን gamtokkooni olloota ishee hundumaa wajjiniin nagaan anjiraachuu barbaaddi jedhanii wonnisaanii dubbatan jira dubbii kana dura adeemsi ittiin mootummaan isaanii deemaa jiru kun olloota wajjiniin kan nagaa jabeessuudha hoo waan jedhu kaafnee yoo dubbanne gaariidha ta'yaadha. Adeemsi ulaa galaanaa argachuudhaaf ittiin deemamaa jiru kun akkamiin ilaaltuu darbee humni ittiin dhaadatamu kun mootummaan ittiin dhaadatamu kunoo sadarkaa kanatti waan jiru fakkaataa hoo waan jedhu irratti mee keessuma hariiroo dippiloomaasii biyyoota ollaatiin wal qabatee jiru kan isaan dubbatan kana irratti yaada keessan nagahuun barbaada. Waa lama waan Abiy dubbii kana irratti haasaa ture kanaan dura dhaga'een jira. Ka uummata PowerPoint tolfatee waa'ee reersii haasa'u kan haasa'u adda adda baay'ee way. Abiy faan biyyi daangaa bishaan baharaa wajji hin qabne landlocked kan jedhan kun addunyaa keessatti baay'eedha. Heera addunyaatu jira. Heera addunyaa law of the sea kan jedhamu jira. Biyyoonni baharaan daangaa hin qabne
karaa itti access ni jiru san biyyoota daangaa baharaa qaban wajjii walii galanii naggadaaf balbala baharaa argatan heera addunyaatu jira. So Itoophiyaan ammallee kunoo access to the sea balbala biyyoota ollaa bishaan baharaa wajjin daangaa qabu keessa dabarteeti Jibuutiidha ammallee kunoo naggadaa jirti ammatti akkasii miti. Keeniyaa keessallee bahuu hin dandeessu. Kungaa walii galtee biyyoota lamaan jidduu jirurratti dhaabbatee ta'uu qaba. Transit keessa darbu kontraata walii mallatteessu. Yeroo baaburri haa ta'u tirakii makiinaan haa ta'u Itoophiyaa Keeniyaa keessa darbee poortii Keeniyaa kan gahu yoo ta'e gaafa Keeniyaa seenu heera Keeniyaatiin bulee akka heera Keeniyaatti itti fayyadamuu hin danda'a. Jibuutis Eertiraas akkasumatti. Abiyyi kan haasaa jiru san dhabnee ka jiru natti hin fakkaatu. Waan akkasiitii miti. Itoophiyaan amma qofaa miti by the way gaafa Minilikillee Itoophiyaan reefsirraa balbalan qabdu. Ega Federation Eertiraa fi Imperar Haayilasillaasee godhan booda asabitti gabbaate Itoophiyaan. San boodas Jibuutii wajjin kontraata wanni godhanii baaburri deema. So Itoophiyaan daangaa baharaa hin qabdu yeroo dheeraaf. Amma Abiyyi kan jechaa jiru ka ammoo har'a of keessa deddeebi'ee haasa'uu fi haasaan isaa waliin fudhanne balbala biyyoota daangaa baharaa qaban Keeniyaa wajjin, Somaaliyaa wajjin, Eertiraa wajjin mari'atee negoosheet godhee kontraata heera waliigaltee mallatteessee makiinaan baaburri Itoophiyaa achi keessa darbee meeshaa bahararraa akka fidu gochuu sanii miti inni kaasaa jiru. Yoo san ta'e maaliif addunyatti labsama kun? Hin barbaachisu kun. Biyyoota lamaantu haara'e akkuma Jibuutii fi Itoophiyaatti waan akkasii tolfate. Kan Abiyyi jechaa jiru humnaanis ta'e amma ufsoonni jedhee bahara san qabaachuu qabnaa. Humna waraanaa baharaa qabaachuu qabnaa jaa. Akkamitti qabaachuu danda'a? Karaa nagaa ka Itoophiyaa waan akkasii argachuu dandeessu hin jiru. Reefu natti fakkaata. Kan kun maal yoo tuqan ka jihaasoo atin Isaayaas Tiyaasaa natti fakkaata. Isaayaas yoo nuti beekadhu dhufnee caccabsinee achi seennaa jechuun natti fakkaata. So lola haasayaa jira jechuudha. Kanaaf yes biyyi Itoophiyaa bishaan baharatti balbala qabaachuu qabdi. Akka itti qabaachuu qabdu immoo heera addunyaa dhimma kanaaf bahe hordoftee ta'uu qaba. Humnaan ammoo ka'ee daangaa biyyoota biraa faallessee bishaan baharatti balbala baachuun hin danda'u heera wanni faallessaa. Gara biraatiin gaa nageenya qabaa olla dippiloomaasiin Itoophiyaa maal fakkaatti? Akkuma jeequmsi biyya keessatti babal'atee jirutti addunyaa keessatti illee mootummaan Itoophiyaa jeequmsa uumee jira. Jeequmsi amma humnoota waliin tumsan Itoophiyaatti dhaabe Somaaliyaa, Eertiraa, Ijipti. Akka kun dhaabbatu kan godhe jeequmsa poolisii jeequmsaa biyya amatorbo. Mootummaan Hargeysaa Somaliland kan jedhamu ganna 30 ol dhaabbatee mootummaa Somaaliirraa of buqqisee mootummaa bilisa ta'uu labsee garuu addunyaan beekuu didde. Beekumsa addunyaan arganne. Addunyaan lakkii kuni tokkummaa fi territorial integrity fi sovereignty Somaaliyaa tokkummaa fi bilisummaa Somaaliyaa tuqaa. Jaaniitu didan heerota addunyaa madda jira waan kana laalchisee. So amma inni kana dhaqee biyya sanii wajjin Somaliland wajjin waliigalteellee miti wal hubannoo mallatteessee bishaan baharaa arganne jee labsee. Mootummaan Somaalee lakkii biyya keenya keessa seente tokkummaa biyya keenya sovereignty biyya keenya seente jettee boltee ambaasaddaras ariite. Jeequmsa kana ka ofitti uume Abiyyi Ahmed isaan itti himne taate. Warra Misraa wajjinis dhaqee kakatee maal jee nagaa ture. Bishaan Abbayyaas laalchisee karaa nagaatiin karaa heera addunyaatiin akkaataa itti fayyadamummaan ta'u godhuu hin danda'ama ture. Eertiraa wajjinis dhaqanii qubee amartii walii kaa'anii wal fuudhanii
inumaa Nobel Prize argate Abiyyi. Akkasii miti. Kanallee isumaa deebi'ee booressee jeequmsa. So, amma mootummaan Itoophiyaa biyyoota alaatiin akka itti ilaalamu kan biyya keessatti cunqursaa mirga namoomaa daangaa dhabe qabu qofaa miti. Hariiroo addunyaa keessatti illee kan jeequmsa uumaa jiru ifa. Dippiloomaasii qarooma hin qabne. By the way, yeroo mataan biyyaa hoogganaan biyyaa abbaa irree ta'e marii nam tokko wajjin hin godhu. Warri inni wajjin marii godhe yoo jiraate immoo waan inni jaalatu himanii dhugaatti himan, dhugaa heeraatti himan, dhugaa siyaasaatti himan, rakkoo tarii wanni kun fidutti himan, waan isa gammachiisu qofatti himan. Abjuu gaafa ka'e akkana godhe jechuudha. Abiyyaan akkana je karaa nagaa qofaan yoo karaa nagaatiin barbaade maaliif waa'ee waraanaa haasa'a? Karaan nagaa labsii akkanaan barbaadu. Biyyoonni balbala bishaanitti hin qabne heerri addunyaa haala lafa kaayee jira san deemanii mootummoota wajji haasa'anii dantaa gama lamaaniiti sun mutual interest ka diinagdeeti walii sani dalaguu hin danda'an. Abiyyi kan barbaadu sanii Abiyyi yaadatta yeroo dura haasa'u sani alulaa faa maarree faa alulaa san hunda haasa imperial ambition ani gabaabatti ja'a wanni international illee naannoo sanatti illee jeeqaa jiru. Abiyyi irraa namoonni akka biyyoonni biraa akka shakkii guddaa qabaatan kan godhaa jiru abjuu impararummaa guddaa inni qabu sana. Hamma kun jirutti addunyaa naannoo sanatti biyyoota naannoo sanii wajjin nagaa sin qabaatu addunyaa keessatti illee dhageettiin Itoophiyaadhaa kufaa deemti. Tole Dr. Bayan dubbii ministeerri muummee Abiy Ahmed tibbana paarlaamaa irratti godhan ilaalchisuudhaan akeeki dubbii kana garamee waan jedhu irratti dhihaatanii yaada bal'aa waan nu qooddaniif galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedhaa marii keenyas maalatti walitti gala. Galatoomaa dhaamsa tokkicha uummata Oromootiif Abiy Ahmed seenaa keenya kan qabsoo kan ganna 50 seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo ganna 50 akka badu barbaada. Abadan Abiyyi kana hayyamamuu hin qabu. Oromoo kana hubadhaa akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo akeeka haqaati. Akeeka mirga Oromooti. Tokkummaan akeekan haa dhugoomsinu kanumaan dhaammachuu barbaada. Galatoomii hunee carraa kanaaf. Ulfaadhaa galatoomaa isinis daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii xiyyeeffannaa keenyaan turtiin Dr. Bayan Asoobaa waliin goone kan haga yoonaatti daawwattanii ture. Isinis waan waliin turtaniif ulfaadhaa torban mata duree birootiin walitti deebinaa nagaan nuuf turaa isiniin jenna.